birri kun miliyeena kurajaan ta'in namni tokko nan gargaarina an akka leekiyya gurguratee addisuu raggaasaa yaachisa rabbi shahaadaa na haa balleessu kakadheelitti mara an amma koy gaafii takkaan qabaasa dhaggeeffadha laala dura waa irratti walii galu yoo akkaawuntii addisuu maqaan isaa abdii raggaasaa irratti erga gargaarsi eegale miliyeenni 16 kun hin galin rabbi shahaadaa na hongesu wallahi rabbi muslimu irraa na baasu an akka leekiyya gurgurateetiin gargaara namni tokko birita kan gargaarina nam tokko garuu ragaa qabatamaa barbaanna isteetimentiin an baankii Itoophiyaa daldala Itoophiyaa irraa argadhe ka mucaa obboleessa guurame malee ka Ameerikaa kana ustaaz eenyu ka garee shahaadaa kana ka hiriyaa kennaa kana abbaa manno doolaara abu mu'aazin faa bira jiru malee ka obboleessa bira jiru malee baankii isaa qofarra erga inni zayitiin irra naqeas miliyeenni 16 kumni 200 kumni 76 409 saantimni 79 yoo akkaawuntaa seenin anatu kaleetii yabaasee yaachisa gargaarsa tokko isinirraan barbaada. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hundi keessanuu soddaan illee martuu nagaa jirtanii jamaa. Nagaa alhamdulillah. Nagaa ustaz. Maali abbaa biyyaa maaltu jira? Ambar baay'innu argate. Bar ani bar habirri kana statementii kana ol baasuuf gowwa jetti bar miira keessa nagalchuuf gootunis gowwummaa karaa keessa taasisanii miira keessa nagalchitu no birru kabaqii bala eidar salaam alaikum. Alaikum salaam wa rahmatullah doktor. Video miliyeena saddeet guurtan jettee nu galateeffatte maaliif dilet goote? Birriin abdii guurtan meeqa hanqate? Himiyas. Wallahi galatum. Gaafii kana sadiin deebisi. Maaliif video kaafte? Maaliif waadaa kaseen tan jedhe malee kaashii miti jette? Eshi maaliif kaafte? Birriin amma guurame meeqa isin hanqate? Gaafii kana arfan deebisi wal jala. Okay. Also abdi tille share gone ustaz Zaire falle finne also bakka takkatti ustaz ibsa fa tille share gone namni kana waa nama hiddu quba qaba waan ta'eef ana miliyeena afurii na jira inni dhufe birriin si guur ufumaan abarreet osoo waa takka ana geebii taphataa jiru warri koomentiin itti muddee osoo ati obboleessi kee muslim akul muslim ibiddaan gubateetiin goonni kenna jihada irra gubateetiin rakkataa jiru geemii taphataa yaanii lakki abboo birriin ga'ee miliyeena 16 jennaan viidiyoo muranii erganii dhufe alja. Me amma doktor waan akka achumaan inni dhufnaan dafeetiin warra baankitti jawwaladhee na dhaqqaba yeeni uummataan wal lolu jedhee birriin immootu ani dogoggoruun mala amma gaafii viidiyoo maa kaafte? Ani video kaasi accounti hanke irraa miti kan gale yoo biratti mallaqni galee jiraate mallaqa nutti ergi yoo mallaqni sibiran jiraan namoo mallaqa accounti keenirra kan jiru amma miliyeena 3 addisuun naan jedhe miliyeena 3 tu accounti irra jira video hin dogongorteedhaan eega dogoggore hayyee jedheetini dogongora san dogongoro kiyyelle ummata illee hime waan ta'eef amma sila warra garee shaadatti illee sheer gootanii ustaaz ibsaa ustaaz xaayir galatoo faa namoota waa'ee kana beekan dhufanii bakka tokkotti osoo wanni hundi clear ta'e gaariin itti fakkaata maaliif anillee nama hirmaate keessa tokko malee kophaa keessatti aangoon an qabu hin jiru garuu addisuun beeytu ati birrii accounti kiyyarratti miti kan gale ka accounti obboleessa keenya abdii raggaasaati nama biyyan turre waan ta'eef accounti isa raggale isatti illee sheer godhaan illee haa dhufu akkana godhi akkana godha atin beeytu mi an ka as jiru kun hin beekaa yoo birriin isaa miliyeena 16 kuma 779 fi 409 saantima 79 gadi ta'e sigalemi anatu kalee kiyya baatee isa yaalchisa abbaa feeta wajjin isallee addisuullee warra amma maqaa yaamtu kan hunda wajjin deemaa isteetimentii baata birrii yoo kanan ta'in yoo barbaadde mootu kuma asirratti garsiisa. Amma laalle akkina amma bar obboleessi keenya abdiin silaa dhufe inni illee yaa'u silkii amma zabanni tole waan ta'eef isteetimentii osoo naqniyyuu silkii keessallee mul'isuu hin danda'a waan ta'eef waan jiru osoo ifa ta'e anamma maqaan nabadu jira doktor wallahi billah dubbiin qoosaan qoosaadha waan kana jalqaba ka jalqabe ana kophaa kiyya eegale waan kana
erga eegale ammoo ani jidduudhaan biyya alaa deemee gaafa deebi'u ammoo wanni tokko faallaa taanaan ana ammoo bakki xiqqoo itti duba fakkeenyaaf amma egaa ustaad Raajaa waan kana post godhee waan kana ana irratti hirmaatu argiteeti. Hirmaadheen marsaa kanarratti marsaa jalqabaa malee marsaa itti hirmanne maaliif jennaan dhimmi kun koreedhaan haasossu yaada jedhu fakkeenyaaf har'aa guyyaa har'aa wal gennee marannee ture ustaadota baay'ee tokko walitti qabneetiin har'a. Eshi. Koree uumamee dhimma Abdii Raggaasaadha kana koreen haasochuusu koreen haa hojjetu jenneeti. Kanaan booda koreen haasossuus jennee har'aa doktorri sadaqan jiran. Yaa Rabbi nu baase. Osuma deemnu kaayiroo seenii jiran. Yaa Rabbi nu baase. Yaa Rabbi nu baase. Yaa Rabbi nu baase. No. Warri mootummallee na hordofaa beektaa isteetimentii baasanii na ergan inboksii haa deeme guru amma inboksiin na ergame lakkoofsi kun 16,000 moo miliyoona 6 laalime. Birriin kun meeqa? Amma na ergame inboksiin qaama mootummaa irraa. Meeqa birriin kun dubbisi uummata. Miliyoona 16 fi 200,000 fi 76 fi 400 fi 9 saantiba 79. Ya. Jechuun kaisaa ta'uu ragaa doktor kaisaa ta'uu ragaa amma laali takka inni kaisaa ta'uu moo ragaan kunooti waliigala ka barbaade kunoo. Ma akkamiin beekna doktor Dhiisaa kan waliin dhugaare miti iyyuu. La. Aishi morma isin ragaa karaa isin barbaadanii karaa isin barbaadan. Bakka inni dhufee yoo kana jechuun hin beekame inni illee bar hangana jedheen dubbanne bara gammaatti bar la doktor wanni beeku qabdanii. Hangana ngahu hinga hayom jedhe maa yoom waan kana waasa dubbate abdina gamma waasa dubbanne baazee waa'ee mallaqa. Dubai itti gale. La edin jedhe. Mubarak Musammaa yaartin abbaa. Edin jedhe warra dilatanii jettanii ala miskiin ticha seetanii yigee mirraa mucaa torbee tokko keema taphatin xaxanii tuttuttanii abdiin akkasa sagalee asii na xiqqanii jennaan maal tuttuke komeetti jala ilaaleen deemaa na jalaan jedheni. Amma miti hundumaaf sagalee ta'e naan jettu mataan koo zeeroo na jira mana ariyatameen jira sababii amaddiin wallaahi azii mana qabu mana beela sababii sana deebii taphachuu dadhabe dhuftanii haasaa intinaatanii waliin intinaan jeela abdii salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Baga nagaan kam jirtani baga nagaan baga rabbi si fayyises waliin argine. Amiin kaalee asli yoomsi qaqqabe statementiin kun ammoo si qaqqabe. Amma na ergame akka ati kasi irraa qabu. Baay'ee gaariidha ayyee yeroo tokko na ilaali. Eesh. Yeroo tokko na ilaala ayyee. Warra si wajjin gargaarsara ture hundatti sheer godhi birri yoo amma qadariin surraa yoo bira tare guddiseera. Yeroo tokko na eega yeroo tokko qofa na eega kun gidi baankii koodha. Nimbane abdii tan godha ayee abdii taarala abdii ta'ee jira. Meeqan siin jedhee ka'e amma? Miliyoona 4 jette. Lakki miliyoona 4 wayinaan qataan jedhe miliyoona 5 wayin galee jiraan jedhe. Ma statementiin guutuun akkanan ta'u Meeqa argaarta asli? No ande. Miliyoona 5 kuma dhibbaa wayi argaara. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nan gargaariin asli ko galatoome ulfaadha hawaasan jaallatta hawaasaaf falmite. Ani jechuun inni na beeku na beeka. No ande bareedaa akkuna dhaggeeffadhu asli isin qaba jaani si wajjinaa si hin beeku na garuu statementiin kun amma si ergame ani amma si agarsiisaa jira takkaadhaan immoo qarshii 300 ol akkaawuntii Nigid Baankii irraa dabarsuun hin danda'amu. Miliyoona 16 meeqa kan dabarse immoo hawaasi kun isa argeera Mubaarikii isa argeera Idris isa argeera jazakallah rabbi galee kabaye jira ka irraa galee baye namni jira kun olitti goro olitti wal
galgalaati barkaan si garsiis. Gaariidha. Galeessa ba'uu ba'eessa galu rakkoon qabu. Galatoom. Salaamu alaikum warahmatullahi. Eeshi ati miliyoona 5 agarsiifte hayyee. Kuni eessaa akkamitti Assalaamu akkam ta'ee alaikum. kun yoo ka'ee nuti jira baran. Abdi. Akkaawuntii lama Asli. qabdaa? Abdiin deemuu qabdu bara. Abdi balleessa kiyya Abdi Raggaasaadha. Dhaggeeffadhu abdii. Abdii na dhagahi. Abdii keenya na dhagahi. Rabbi si haa fayyisu. Birrii waliigalatti guurame. Feetu waakkata, feetu waakkachuu baatta. Wallaahi kunoo. Miliyoona 16 kuma 276 409 fi saantiba 79 allaqee daqqaqee no kunooti akkamitti odiitii waliigalaa fidii walii jettan immootu kunooti lakkeen ta'uu yoo jedhan immootu homa rakkoon hin jiru gaqqataa gooticha kennaa itti xiqqaataa abbaan jedhe immoo birrii dabaluu danda'a. Nuti ummata gowwoomsuu hin barbaannu. An ummata gowwoomsuu hin barbaadu. Dhimmi wanni asirratti uttaachisu. Doktor waasitti bu. Obboleessa kooti ati hiriyaa koo bira darbitee hojiin turre. Inni ammaa kun tarii walitti si buusuudha. Si dursiisuudha. Moo shuuriidha warra baankiitii mi'a ragaggatti. Make sure. Wallahi make sure. Bakka. Kanuma sirraa mirkaneeffachuu malee. Akka walitti himu Laali. maali beektaa? Gurbaa kana tiyyi doktor qoy Haydar. Doktor gurbaa kana tiyyi waan hubachuu qabdu jira. Wanni ati jette sirrii taanaan dhuguma garuu duula wayiitu wajjin jira. Duula duultonni jibbaa namummaa qabanu yoo akka carraa ta'ee waan kana qindeessanii sis maanoo xussiisuudhaa jedhan jedhetanii meek shuurii erga taate kalaas bakka kunoo dhufeera galchi. Atiin namura. Ani Haydar Doktor kun Asli. viidiyoo kaasee jala jira bar. Okay. Doktor Asli. Ani Anta babaa waa'ee kana jibbu jaratu doktor hotel geedin isi mulli tarii jaratu beekaa akkana godhe akka Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalaam. Informa. Laali obboloota kuwaasiin hubachaa jirtanii aaruun barbaadu. Dubbachuu hin barbaadu nama achuutti dubbachuu hin barbaadu. Chaalenjii mataa koo keessa jira. Ijoollee qabdu yoo taatanii ijoollee keessan isin qabeera. 16,000 galee taaraani alhamdulillah hawaasa kootu na gargaare haa galatoomanii hawaasi bal'aan kun haa ulfaatu. Namni fayyaadhaan immoo qoosu madaa kana baadhee ofirratti waan anta baadhuuf hin qabu. Salphaadha akkamitti hojjedhee si erguu hin danda'a ediitiidhaan asiliin kun salphaadha. Kun maqaa kos waan akkana godhi abdi. asili kun yeroo tokko na dhaggeeffadhu bilees bannaati na dhokkubaa na dhaggeeffadhu. Qoy maal dhaggeeffadhu rabbi si haa fayyu. Xiqqoona dhaggeeffadhu kaam. Maaloo bannaa Arrooroon asili kun dhugaa haruun barbaadu. Filiis Abdii ilaali amma waan ati naa dhaqamtu asili Dura dhaggeeffadhu naannoo biraa addaani. Dhaggeeffadhu. Hoo. Kama dhugaa dhaggeeffadhu. No, kama dhugaa dhaggeeffadhu. Kama dhugaa dhaggeeffadhu. Waan gaafa gargaarsi eegalamerra haga har'aatti akkaawuntii keetira seene odiitii naa baasi isteetimentii isaa fidi yoo birriin kanan dhufne kanaa gatta jechuudha. Aarsaa barbaachisu wallaahi nama rabbii lama jedhan ana fudhata. Gaafa gargaarsi eegalerraa kaasi birrii akkaawuntii keetira seene odiitii waliigalaa baasii fidi hin baaftee ati fidu taaneen immoo viidiyoo si dawalee baasee si garsiisan. Dhugaadha Itoophiyaatti eeyyama abbaatiin nama akkaawuntii namaa isteetimentii baasuun dhoggadha. Ila dhugaadha. Dhaggeeffadhu. Birriin gaafa gargaarsa keessa rabbi waan kanatti galcherraa kaasee dubbachuu maan dandeenye sitti marraa miliyoona 16 fi 276 fi 409 galee siin jala obboleessa kenna hamanii fudhadhu nam qabeeta sii gargaaraa ta'e rabbi si haa fayyisu. Shayyee alhamdulillah jedhee raamu ammallee Bakka kanaa miti yoo zarfaa jette zirafoo mina gabbanyine. Maaltu natti si aarsa obboleessoo. No, sittaaraan jiru wallahi maafan sittaara. Egaa na dhukkubaa minaamin atti galu uummata asfalti. Hayi.
ummatan baxabbatin warri na arrabsullee waan fidu takkan jiru arrabbi malee nama sodaadhu obbo لا لا إن الربسينا kana badaanan godhu abdi please لو تكون رجع wajjin mee carraa walii yaa kennu mee yaa jiran as gubbaa haasa'uun faayidaan qabu amma furmaata yoo kenne hoo yeroo tokko furmaanni sheekotii fi guuraa turtan na sobsiisi sin jira deebitini abbaa feetan fidaa na sobsiisa obrii kanan ta'in isin jiraa jira baran enee iqqaxxamu wallahi islaamummaa keessaa isin baan yoo obrii ku kanan ta'in deemaa fida maaliif nama fidi nami haydar sheekotii akka takka warra wajjin guuraa turtan birri nama hundan finna dhageeffatu miut godhadhu taa'ee nama hundan finna haydar binti sheekota takka takkaan fidi hin fiddu taanan guutuu keessan isin saaxilan si jammar manni yaalaa qixxarraa qixxetti ispoonsara isinii ta'e miliyoona irraa meeqa akka isinii dhiisi hay amma nattoo namaa yoo deemtanii zayituu finneeqxanii uummata sobuu barbaaddanii abbaan fedhan dhagibba abbaa fedhan dhiisa sitti himan deemii fidi birrii kana hanqatu na dhageeffadhu nama hundaan fidaan sina dhageeffadhu nama hundaan amma warri as jirtan hundumti keessanii ustaaz abu mu'aaz ustaaz farhaan ustaaz awwalitti illee sharba dhugaanni mooti namni 14,000 kun hundi naan morma ani miliyoona 16 guurame yoo hanqate jettan hin dabaltan yookaan immootu birriin guurame hin gayaa isin jechuu jira bakka halleqekko miliyoona 9 gaafatan tirfii miliyoona 7 jira sin jara maal abbaa kennaa rabsita konka wan sigarsiisaa jira kunoo isteetimentii baankii irraa baase ija keetiin argaa jirtaami hoola barbaaddu kalee kee uf keessaa baasii kenniif abdii namni birrii kenni siin jedhe hin jiru birriin ati guurte miliyoona 5 miti siin jedha araba እኔ ያልኩት ያለው 5 ሚሊዮን አይደለም 16 ከምናምን ነው እናታችሁ አፈርት ብላ ውሾች ለማለት እያረከረተ ማህይሚ lisan isi memira ke sabai wan kana toltina yo bal zakhiya am ustaz sheekotiti ustaz farhan ustaz awwal ustaz ibsa ustaz enu ustaz tahir galato es tayyam fankota wan kana khallati ha kenyu please amalli abdi ragasa da him ben gasti ro bal zakhiya adabadu tay ragatamu yote wali ragatamu jirra hatenyu haqa jiru ha dubbannu wan nu gartana ha ibnu wal malaknuhum malak ummatat miliyan shayyato malak ummatat garantay qarshi tokko koomenti gadhiisa abbaan barbaade deemee haa nyaatamu birru eehu koomenti fudhajoon deemaa fida saniifi kunooti birri waan jakeetiin argaar asli qoy waan kana kaasimi baalla miliyoona 16 kuma 200 kuma 76 470 saantima 79 yoon ta'in kalee kiyya gurguradhee abdii yaachisaatiin jedha alleqe fida abbaa feetan sheeka abbaa feetanii fida hayyuu abbaa feetanii fida na sobsiisa birriin kun yoo kanan ta'in jedhee bara kanuma katiin jiraarru ko kana yoon taane ani isi kana yoon taane waan murtii isin natti fudhattan isinii fudha maal ta'e ummanni fida deema kanaa miti haa jedhu lakki miliyoona 5 inni agarsiise kana haa jedhu fida deema ምነው ዝርፋ ነው እንደያዛችሁት ወረ 120 ወጂ እንደ መሞተ ሰማካ asli ujolle tahir galato galchame nama tahir galato ustaz tahir galato yo gartani meet ustaz ustad ababo erga yo qabatani abalayan ustaz tahir galato galcha warri sodaatare andere rafa jirtan ummata wali bureetani sodaatena video banadha omar akko qabulu bunu dunin baatu namni karaa dhugaa irratti du'e shahiidedha ka jannataati sodaatina jaran assalamu alaykum dani kamnu doctori dhageeffadha namni karaa dhugaa irratti du'e shahiidedha wallahi sodaatina attifru barmaada na arrabsu mitiyoon ajjeeftan ka jannataati shahiidedha doctor ambar waan dhagay osoo taane waan ija kiyyaan argu irratti dubbadha akkuma feete yoo taate na harkaan baatu kan eegaa masmaamat bichaa no yaallew chance amma waan kanarratti kan eegaa masmaamat bichaa no chansin isin qabdan warri koreetii fi abdiin faantillee
mittaaragoo nagar kan eegaa ka tasmaama yoo barbaachisaa ta'e an akka mucaa Dubaay kan hin gaddaatanitti hin sobee 4G diinatti erganii jedhee uummata isin sirreessuu danda'a. Tasmaama jechuun immoo waa wayii naa irraa qiji jechuu miti. Hin barbaadu waan akka sirraa. Carraan dhufannaa doktara ofii keessan qofa haasawaa jirtanii. Hayyee galatoomaa doktarii maallayni maqsila meeqa jettan dhiifama hojii ni raanfadha. Maallayni abdii raggaasatiif gargaarsa as baankii isaatirra seene eega gargaarsi eegalee baatii sadan kana lamaan kana seene waliigala miliyoona 16 kuma 200 kuma 76 409 saantiima 79 arrabarra maarree buqqifadhe ansurree mataan baafadha akka abdaa maallaqa kana amma nuti ilaa ammaan dhageenye jecha kana sirraa dhageenye maallayni kunus ilaa maallaqa guddaadha hanqanni nu guuramee jira nama jaartiin zayitii itti naqxe shanii yaachisa maallaqichi fooqii lamaa uummanni ijaara. Anamma bitti islaamin as jalaa hattuudhaan jettu tun. Dooktar nu ficcisiisi baalla. Hanqana galchitanii uummata kana galatooma namni jeen jiruumi tokkoffaa. Lammaffaa immoo tokkoffaan san namni bar hanqana harkannee nu galatooma nurraa hanqataatti nu idaallee ni jirti beektee gargaarsa keessa. Tokkoffaan sun hin jirtu yoo ta'e lammaffaa immoo wanti kun ragaa qabatamaa itti amanteetuma fiddee namni waliin guure yoo maaliif hin dhufne maaliif ibsa hin kennine. فإن شكرتم لأزيدنكم إجرابر أحمد برسينا ولطا فإن كفرتم إن عذابي لشديد وأن حديثا كان نتي ما تريد ما نقول تفتنا أنت إذن دعوان كذا نتي متن ما شاء الله إذن أنت نقوماتنا ما قال تفتنا إذن ما قال تفتنا ورشة كذا كفتني أذرا 6 مليون سبسبه thank you يجون إنجرو gargaarsa keessatti hin jiru agamma ummata guurameen beeku. Hai, awoo asli ati halee gizeenii fi ani baaboo gurbaa kana haa gargaarru TikTok irratti liivii walitti qabamnee gizeen jiru viidiyoo sana hunda agartee maa afaan qabattee os taree. Kolfee bara maa kolfite maala hin jedhin. Baazanii illee galchaa dhiifama jaallan kiyya baazanii illee galchaa ustaaz Xaahir Qaata gastii keessa jira jechuun jira. Namoota baay'ee dhufeera barbaada. Waa ustaaz Xaahir Galatoo kana. Ammala. Abazari illee galcha abazar ustaz abazari kun amma jalqaba irratti ustaazonni kenna ijaaraan hambisa ustaaz abazari galcha meet nama kudhan godhi doktor nama kudhan godhi galchi ali illee alifa ani jalaa bu'a nama kudhan godhi garuu dura maal buutare mubaarak faa sodaatte wannoo cufatte asli carra maakiin harkaa fudhate tokkoffaa tasgabaayaati wanni beekuu qabdan asliin Itoophiyaa dhaqee isteetmentiin baasne isteetmentiin achii dhufee wanni nama aarsa dhugaa dubbachuu fi isteetmentii an baase kana shakkii qabdaa bitaa na shakkiin qabu ooyi yaada kiyya na fixachiis hedduu nama aarsa warri isaa cheekin goone nama saalfachiisa wanni ni qulqullaa yoo walii galuu dinne mubaarak viidiyoo irratti moo ambaasiraatti dawwalanii sodaatu Mubarak nama galfadda anjala yoo wala dutai kuni di kawana wa warri mootummaatu raadoo qabarisini warri mootummaa keessan dek asli waa tokko wali galaa haadimnu habibi baba galchi baba tanne wal jala bana qoya ka jala eebisa dhaggeeffatu doktor inni ummata dhaggeeffata tokkofa dabalee yoo kennitamoo Hamzaa gaara keessa miti Hamzaa gaara keessa miti Hamzaa na dubbatu inna gaama sagalee kenna doktor Hamzaa dubbatu sana booddee ol baasi aha baabaan isa jirudha dhiifama guddaa baabaa Ustaaz Ali yoo dhugumaan miiliyoonni 16 guuramee dabalamuu barbaachise rakkoon qabu 16 guurameera nuuni jedhanu itti galla ina raffamne jara keenya dhiifama nu godhaati komentii irratti mulluc goote ijoolleen mulluc ana afaanii waan abaabte oolte yoo guuramee Mubarak dhagee gammachiisa baala matu
Itti fiida. Humni 16 kun yoo hin jiraanne hundi keessan warri asirra jirtan 16,000 san ittuma guuttan jechuudha. Yoo 16,000 sun baankii irra hin jiraatin akkasi. Aboo yoo